Akkam jirtu daawwattoota duwwaliin ta'uuf amma kan waliin ilaallu. Riisarchii gaafa hojjettanii teebilii gaafa kireet gootanii SPSS irraa fuutanii gara Wordiitti gaafa geessitanii Wordii sana irratti akkamittiin teebilii sana arrange godhachuu akka dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma inni asirratti argaa jirtan kuni daataan gaafa guutamu SPSS dhaani gaafa daataa insert gootanii jechuudha. Kun akka kanatti mul'ata. SPSS jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti gara fuula duraatti isinittan agarsiisa. Kanaaf amma garuu teebiliin gaafa SPSS irraa gara Wordiitti gaafa geessitanii akkamittiin teebilii sana arrange godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma asirraa kun SPSS inni isin asirratti argaa jirtan kuni asii analyze deemnee asii descriptive frequency kan jedhu deemneetu fakkeenyaaf asii age of employee kan jedhu kan gender of employee kan jedhu kun asitti fudhanna. Egasii booddee eegii kana fudhanneen booda okay ittiin jennaa jechuudha. Asitti amma akkuma argamaa jiru teebilii genderiidhaaf uumamee jira jechuudha. Kanaaf asirraa koppii gooneetu eessatti geessina jechuudha? Wordiitti geessina jechuudha. Wordiitti eegii geessineen booda kunoo bifa kanaaniitidha jechuudha kan inni dhufu. Kana bifa kanaanii sababii dhufuu fi isa kana akkamittiin akkasiin arrange gootanidha jechuudha kan inni isinitti agarsiisanii. Asirratti eegii kilikii gootanii jettanii booda asii mallattoo fannoo kan fakkaatu kana irratti kilikii gootu akkasiin achiin booda gararraatti diizaayin kan jiru jira jechuudha. Diizaayiniin erga jiraatee booda kunoo warroota as gararraa kana jiran teebiloota fakkii teebilootaa kana keessaa hin filtu jechuudha. Akkaataa baroo isinitti toleen as keessaa filattanii teebilii kana ittiin hojjetachuu dandeessu jechuudha. Erga kan hojjettanii booda asirraa hoomii galtaniitu as keessa font saayizii isaa maal hunda isaa hin sirreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf asirra new times new roman kan jedhutti sirreessitu kan ammoo 12 gootu jechuudha. Egasii booddee asirratti select utuu ta'ee jiru right click irratti gootaniitu asii out of it kan jedhutu jira. Out of it eegii gootanii jettanii booda out of it to window kan jedhu kanarratti eegii kilik gootanii akka kanattiin teebilii sirrii isiniif ta'uu danda'a jechuudha.